nu garuu qaamni keenya gariin keenya iftaaneen jirru jechuudha. Garii keenya bakka biraatti agarra. Jechi amartichi naan jeesan Itoophiyaatti qayyaram atti baddaram. Isin Oromoon akka Oromootti yaaduu hin geenye akka Oromootti yaaduu hin dandeessan yeroo nuun joosan amma garuu waa hedduun harkaa jira. Hayyoota keenya kan mooraa namaa keessa dhaabbatee kaleessa mooraa isaa keessa barooduu ture har'a mooraa namaa dura dhaabbatee mar'atu hundaan harkaa jechuudha. Kun seera Oromoo keessatti safuu Oromoo keessattis waan argamu. Beeytoota keenya kan miidiyaalee marsaa intarneetiitis haa ta'u feesbuukis haa ta'u diinaafis banaa nuufis firaafis banaa gubbaa dhaabbatanii qabsoon Oromoo laaffattee qabsoon Oromoo cabtee qabsoon Oromoo daakamtee je'ee dubbatuun arga. Kuni wanni kanaa dadhabbiidha. Akkamiin laaltan isin nuti dubartoota kalee qabsootan irraa qooda fudhatee cabnee beeynee sadarkaa kana geenye. Warra hafee ija dhabee mana jiru jira. Ummanni Oromoodhaa har'a ilmaan Oromoo dhiinoonni dhangala'aa jiruu fi Oromiyaa jechaa dhangala'aa jira malee Itoophiyaa jechaa hin jiru. Itoophiyaan daangaa mataasii qabdi, bordera mataasii qabdi. Akka saba Oromootti ollaa taanee heegare kabajuu fi daangaa sii ni dandeenya. Itoophiyaa tasa nuti hin fudhannu jechuudha Oromoon. Dhiinni ilmaan Oromoo wanni gannaqamaa jiruuf Oromiyaadha malee daangaa Itoophiyaa mallatteessuuf sarara Itoophiyaa dhiiga keenyaan nuti hin mallatteessu. Hayyoonni Oromoo garuu qaamni keessan ani waan hin haafsiseen qaba. Marsaalee intarneetii yeroo banu keessattuu amma eega lolli Gondar guyyaa lamaan ta'e kanatti waan nagaddisiisee jira. Hayyoonni Amaaraa waliin dhufeeti galgalaa fi ganama walgahii godhataa jechuudha. Hayyoonni Oromoo uummata keessan keessaa eessa jirtan? Beekumsaa fi wallaala keessanii nu gabbaatanii maal nuun jettanii jirtan? Waggaarraa guyyaa tokko walgahii oosaa dhuftan malee akka sabaatti akka nama saba dadhabaa qabutti akka nama saba gabroonfamee jiru qabutti gabbaatanii nu yaamtanii guyyaa kan maal nu himtan? Gariin keessan Oromiyaa jettan gariin keessan Itoophiyaa jettanii jechuudha. Kanaaf bakka isinuu bakka hedduu jirtan wal biran jirtan namni wal biran jirree naman jaaru. Doktoraa fi Profeeserri Oromiyaa keessa jiru har'a wareega kafalaa jiran daa'imaa wajji wareegamaa jira. Wanni isin gaddisiisu dubartii ji'a 8tu ilmoo wajji wareegamee jira jechuudha. Maal barattan isin bilisoomsuufi aduun Itoophiyaa gubattee jirti Oromiyaa keessa jirtuun dhaabbattu nuti baandiraan Oromiyaatis biyya teenya keessa Itoophiyaatis hin dhaabbattu jechuudha. Tun dhiiga keenyaan mallatteessi. Warri Itoophiyaa jettanii Itoophiyaa jala deddeemtan if duba deemee awaa ifitti hima anan malleen isiniin jaa. Ana urjii dhaabaatii jee abbaan fedhe ka Itoophiyaa haana dhagoo irran kaa'edhu. Abbaan kiyya Oromiyaa na barsiise akaakoon kiyya immoo Oromoo jecha qalama haqee afaan Oromoo dura taakka jee barreesse. Dhiiga Oromootiin Oromiyaan ilmaan Oromootiin bilisoomti. Amma yeroo ammaan tanaa keessatti yeroo teessanii haasoytan hin qabdan yeroo deemtanii waa wal gaafattan. Anamma hagaan dhufee fi harma jidduu waan pikchara kanarra nama agarsiisan numaan arga. Irra caalaan ani afaan Ingiliziitis hin beeku. Ani kun afaanuma tokkichaa kana qofaan beeka afaan Soomaaliin hin beeka afaan biraan beeku jechuudha. Gariin yoo warri afaan kiyyan galleef turjumaan isinii haa ta'u kun habtaamuun turjumaan isinii haa ta'u isinii haa himu warra afaan Ingilizii qofa beektan. Safuu keessanii Oromoo taatanii afaan Oromoo wallaaluun ammoo tana isiniif hin dhaamaa quba qabaadha. Yeroo ammaan tanaa keessatti marii burguddoon wanni Oromoo irra jiru fala wal gaafachuu qofa. Teessanii haasawuu osoo hin ta'in deemtanii haasawuu qofa. Marsaa intarneetii irratti osoo hin hubanne waan hun barreessina hayyoota Oromoo na dhageessanii diinni achirraa dubbiseeti nu arrabsaa jechuudha. Fuula Feesbuukiitii fi marsaalee intarneetii irrattis waan hin taane nuun hin jeyna. Isin nama beektoota arrallee borullee jaalannu jibbinu hayyoota Oromoon qabdu isinii jechuudha. Hayyoota keenya jennee isin abdanna. Marsaalee irratti waan nama gaddisiisu hedduu agarraa jirra. Hayyoota barreessee jenna malee wallaalaa barreessee hin jennu. If duuba deebi'anii wal gaafachuu dhabuu keessaniif haalli keenya kan sadarkaa kana amma irra jirru gahee jira jechuudha. Oromoon arra ijoollee ama 5 fi 6 jaarsa ama 8 wareegamaa jira. Maal harkaa qabdan isaan cinaa dhaabbachuudhaaf gargaarsa isinirraa barbaadan. Xalayaa goggooduu cufa Ameerika geessu White House geessuu miti. Xalayaa goggooduu deemuu miti.
hujii yoo duuba jiraachuu baatte wanni isin barsiiftanii uummata kana agarsiiftan isin irraa fudhatan. Isin barattanii doktooraa fi profeesara yoo taatan sabni keessan gabrummaa jala waan jiru jecha bilisa ta'uu hin dandeessan. Saba gabroome san irraa lakkaa'amtan. Haga Oromiyaan bilisoomsutti hamma Oromiyaan bilisoomtutti maqaa Oromooti waan isin yaamaniif jecha gabrummaa jala jirtanii jechuudha. Carraa ijoolleen harkattee bilisummaa isin baasu jirti. Ol ka'aa osoo hin qaanfanne osoo hin saalfanne ilmaan keessan cinaa dhaabbadhaa. Dallee namaa jalaayis baha. Itoophiyaaf ilmaan Oromoo nu wakkaltu Itoophiyaan. Ollummaa waliin qabna malee. Oromiyaan ni bilisoomti. Injifannoo uummata Oromooti. Dhaamsi jaallan wareegaman dhaammataniis kana. Dhaamsi qeeroon dhaammachuu jirtus kana. Qeeroon isin yaamaa jirtu hayyoota Oromoo. Wallisaan isin yaamaa jira. Eenyu jalaa awwaattan. Eessatti isin agarre. Boryoo Oromiyaan bilisoomti yoo dhuftan. Eessarraa dhuftanii isiniin jennee isin gaafachuu jiraanna nuti. Bakka irraa dhuftan. Takka immoo Maqalee galtan. Takka Gondarii galtan. Osoo bakkisan hin dhufne ol ka'aa saba keessan haala rakkoo diinni waraanaan bulchaa jira afaan qawweetiin gabbahaa uummata keessan ijoollee keessaniin. An akka urjii dhaabaatti kaleessa qabsoon ture dirqamni xiyyanarra jira. Oromummaa fi akkas ta'e arrallee miilaaniin deemaa jira ijaan qabaa mana foonii hojjadheetiin ilmaan Oromoo qeeroo fi waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jira. Dirqamni xiyyanarraan buune isinis isinirra jira dirqamni san galatoomaa fayyaa ta'aa nagaannaa jiraadha.